Asoosama Kudhaama Jaalalaa barreessaan Abrahaam Tafsaayee. Sagaleen hidda dhiigaa keessaa haaloo facaasu wareersee irribaa na dammaqse. Miira naasuun mataa ol qabadhee ija didee walitti harkifatu gargar deebisaa naannoo koo millachuuf utuun yaalu sagaleen duraa sun yeroo lammataaf qaqawweesse. Hinkaatuure amma du'i lafa kanarraa siyaa kaasuuti. Siinan jedhaa mursan. Utuun asii gadi barrumaan kirra ejjedheen achitti sin hambisin. Amma dafeeti kaayika lafa kana. Si gurbatti nana. Kana tanga guyyaatti anarra raftuu fi garbittii kenna seete moo kunuunsituu kee ribichi kan barbaraa siif haa ta'uti malee. Jettee falaxaa harkarraa qabduun uffata qorraa gadi anarraa gototte. Duratti hirribni ijatti na dhufuu didee yeroo dheeraaf dukkana waliin ija walitti babaasaa yoon turellee yeroo akkamii akka hirribni na fudhatee natti yaadatamu. Qaamni koo qorraan kottallaa'ee hin socho'u. Ijnis na guba. Imimmaan yaa'ee qaroo ijaa dura guutee argaa na daangeesse haxaawwachuuf anaa jedhuun tasa futtee ba'ee maddii gubbaa gadi narra konkolaate. Siifa bu'anati duunaan siinan jechuutti jira mursa. Hinkaatu amma lafa kana. Jettee saggoo qabdee bakkan ciise rarraastee kaastee daddarbataa gara gorduubaatti na geessite. Ilmaan ishee harkaa fi miilla isaanii gargar diriirsanii wal keessa galanii uffata qorraa fi afata olii fi gadi mancaasanii hirriba nagaa, hirriba boqonnaan guute, hirriba jaalalaa fi kunuunsa haadhaatiin marfarfame keessa jiru. Fajajee dhaabbadhee ijaan isaan ilaalee garaatti utuun hirriba kana hawwuu duubaan na darbannaanin of qabuu dadhabee bitintiraa dhaqee addaan balbala gara borootti baasutti rukutamee joonjee bakkan jiru wallaale. Rakkoon caalu dhalachuun dura dafee ba'uuf utuun fiiguu ilmoo adurreerra ejjennaan caraantee ijoollee rifaasistee hirribaa dammaqsite. Ilmaan ishee rifatanii hirribaa dammaquun isaanii sababa ta'eefi hanga harki ishee dhukkubutti obdii mana boroo keessa gangalchitee alangaa gogaa roobii irraa tolfameen erga na reebdeen booda mana barumsaa deemuun dura dalagaan raawwachuu qabu naaf tarreessite. Qaamni reebichaan butute sokoksuu dadhabuyyuu aariin onneen na bokoktee dho'uu geessuyyuu akka bara darbee barumsa koo akkan gidduutti na dhaabsistu qeeqqadheen obsaan of uruursee abdiin of jajjabeessaan dalagaa jedhame yeroon xumuree mana barumsaatti qajeele. Garuu uumamni maaliif jireenya dhala namaa akkanatti wal caarsifti? Qaama daa'ima ollaa kootii gosti nyaataa dabaree itti wal dabarsee hogguu ijaaruu kiyyadhaa namaa harka masaanuutiin jiitee guddinni gadi daa'ima ollaa koo hogguu maatiin qirqedee kolfaan macheessu ana mucorraatu waadee ciniinnaa ilkaan summii mirgisutu dacha'ee sagalee kolfee hin quufiniin akka korma gorraamee nagadocha. Ijni karra mimmaanii saaqee imimmaan maddii irraa gadi lolaasee kafana anarratti xollessa. Sammuun koo hibboon ol fe'atee ba'aan eelu kan eegalee ilkaan fuulduree utuun hin cabsatin dulluma irraan kan kee uffata qorraa bututee gingilchaatee sana maradhee boraatii uumamni na badhaaste lafa gogaa boraafachuuf yommuun cinaacha koo gam tokko lafaan ga'u diilalli lafichaa akka nama dhukkubni busaa qabee na urgufa. Ta'us daqiiqaa muraasa booda ittan bara. Qarabaa diimatee lamxi'amaa jiraachuunis qaama kootiif keessummaan turre. Akka saree hidhaa teessuu na darbatan nyaadhee na dhowwannaan marmaradhee rafuus kanan shaakalee daa'ima ta'een. Guyyaatti gara guyyaatti akkuma umuriin kiyya dabala adeemuun gidiraa fi dararamni anarra ga'us daran jabaataa deeme malee hin hir'atu. Kajeellaan gororaa afaan of guutu malee argadhee nyaachuuf carroomee anumta ofuma kootiif urursituu ta'een of sossobe malee nyaadhee suga hin baane. Bakka yaa'ii injiraanii fi garmaamsaa tafkii ta'uu koo homtunaaf hin hubanne. Anis hin dubbatanne. Abbaa koo sanas jaalalli masaanuu haadha kiyya raatessee utuu arguu yaamee utuu dhaga'uu duudee ana ilma isaa dhiiga isaa wareege. Madaalee kan borii yommuun tilmaamuu guyyaa dhaloota koo na baara. Garaa ulfaa'ee gadameessa baatee hiddan dhura nyaachisee obaasee uumaa jiraataa taasisee uumama kan gara biyya lafaa kana dhufuuf sababa ta'eettan gadda. Kanneen hirriba nagaa rafan ilaalee hawwuu malee rafee boqotee kan hin beekne ijni koo ifa ofiisaa uummateen dukkana limixii keessa kaata. Ittuma fakkeessuuf jecha yommuun baallee ijaa walitti deebisuuf yaalu akka balbala sibiilaa dammeessee cufamuu diduu hin libsattu jedhee didee wallaansoo na qaba. Yaaliin koo bu'aa malee afee fala biraa yommuun dhabu gargar deebisee dhiiseen
anis yaadaan faana kaadha. Yeroo tokko tokko lapheen koo gaddaan cabee obsi na harkaa facaatee badduu baatee mo'amuu koo amanee fudheen abdii kutannaadhaan mataa buusa. Yeroo kaan immoo akkaataan ittiin yaadiin ittiin abdiin natti deebitee boquu lafa laalee ol na qabdi. Miirri kun garuu na waliin hin turu. Battalumatti nyaarri wal na guuree hurriin gaddaaf yaaddoo baatu dacha'ee dhufee fuula na haguuga. Garuu maaliifi jedhee gaaffiin na mudda sammuun koo. Ijoolleen umurii akka keetii keessa jiran akka wucci lukkuu bobaa haadhaa isaanii keessa seenanii ba'aa jaalala haadhaa hadhan dhammataniif gaafayyamte. Siin garuu jireenya jiraachuu dhiisuu irra hin jirre maaliif si affeertee uumamni kaaniin carroomsitee jaalala haadhaatiin gammaddi. Jaalala haadhaatiin gammadanii akka xalachoo silga quuftee samiitti ol firixaa yoo burraaqan ati immoo miila fiigu utuu qabdu naafa taatee qooqa dubbatu osoo qabdu arraba xaxamtee ilkaan kolfuutu qabdu kolfuuf carraa dhabdee bakka gammachuu gadditee bakka quufaa beellisi waxalee uffachuutu qabdu maaliif daarte? Mee egaa hanga yoomiitti akkanaan jiraachuu itti fufta? Kun yoomafa jedhee bokkaa gaaffii gadi natti roobsa. Anis waan hin jedhee deebisu yommuu dhabu ofirra dabarseen rabbiin gaaffii mudda. Yaa Rabbi, kun dhugumatti maaliif ta'e? Achi dhufaatii hidda dhaloota kiyyatu abaarsa qaba moo anumatu ergan dhaladhe yakkama tuullatee cubbuu adabbii akka kanaaf na laatu ofirratti fide? Uumaa koo naaf himi. Hanga kana kan garaa natti si jabeesse maaliree? Iyya kiyyootu dhageessu maaliif na jalaa carristare? Atuu feetee akka waan harka keetiin na hin uuminitti maaliif dugda natti gatta? Atis akka maatii koo garaa jabaattee darbattee na gatte jechuudha. Garuu waa'ee kootiif kan dhibooftu erga taate durattuu maaliif na uumte? Gara biyya lafaa kana akkan dhufuuf maaliif hayyamte? Gadameessuma haadha kiyya keessatti obbaatiin maktee utuu na hambistee ta'e naaf wayyu ture? Kanneen ta'an marti akeeka keetiin ala akka hin taane nan beeka. Hojiin kee martinus gaarummaaf akka ta'e nan amana. Bara jireenya ofii guutuu dukkana abaaraa dukkana keessa deddeebi'urra dukkanicha keessaa ba'uuf hanga humna ofii wixxifachuun akka filatamu hin daganne. Anis akka bara Musee mannaa gadi akka naa roobsituuf sin dhamaasu. Garuu gaaffii kootiif deebii akka laattuuf si dhamaasuun kiyya waan hin oolledha.